Amma gara bal'inaa oduu har'aaf qabanneetti ceenaa. Faannoo Wallootti nama 8 fixxee guyyaa har'aa Finfinnee irraa gara Wallootti kan imalaa turan faannoon nama 8 iddoo tokkotti rashantee jirti. Ijoolleen du'an kan namni 5 barsiisota dhaloota Walloo ta'an Walloo barsiisan yoo ta'u, ijoolleen warri hafan dhalattoota Walloo Saa'udii irraa gara maatiitti deebi'aa turan ta'uun barameera. Oduu biraan naannoo Oromiyaatti koreen dhoksaa qondaaltota mootummaa olaanoo of keessaa hammatee mormitoota isaa ittiin himachuuf jecha ajjeechaawwan seeraan alaa fi sarbama mirga lammiilee nagaa irratti akka raawwatamu ajaja kennaa turuu gabaasni qorannoo Rootersiin saaxile. Akka gabaasni kun jedhutti koreen dhoksaa koree nageenyaa jedhamee waamamu kun erga Abiyyi Ahmedii gara aangootti dhufanii booda kan hundeeffame yoo ta'u, pirezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaa Shimallis Abdiisaatiin kan hoogganamuu fi qondaaltota nageenyaa fi siyaasaa sadarkaa olaanaa kan hammatedha. Ajjeechaawwan koreen kun ajajeera jedhamee dhiyaate keessaa tokko muddee bara 2021 keessatti ajjeechaa jumlaa abbootii gadaa Karrayyuu 14 irratti raawwatame argama. Yeroos mootummaan ajjeechaa kanaaf waraana bilisummaa Oromoo WBOn kan himate ta'us qaamoleen nageenyaa naannichaa ajjeechaa sana akka raawwatan kan ajaje koreen qondaaltota mootummaa hammatee kana ta'uu gabaasni Rootersii ibseera. Oduu bal'inaan qabannee kan birootiin ammoo daangaa naannolee Amaaraa fi Tigraayitti torbee darbe keessa muddamnii fi dhukaasni akka ture jiraattonni BBC'tti himan. Aanaalee raayyaa keessatti torbee darbe kaasee muddamni akka turee fi keessumaa aanaa Zaataatti dhukaasni dhagahamaa akka jiru himan jiraattonni. Torbee darbee gaafa Sanbataa konkolaataan dhaabbata fannoo diimaa Itiyoophiyaa magaalaa Korommii irraa fageenya kiiloomeetira 1 irratti hidhattoonni haleellaa irratti raawwatamuu dhaabbatichi BBC'tti himeera. Bakkeewwan naannoo Tigraayii fi Amaaraa gidduutti falmiin irratti ka'uu keessaa tokko kan ta'e raayyaa keessaa aanaa Zaataatti sagaleen dhukaasaa kan dhagahame gaafa roobii gurraandhala 13 2016 akka lakkoofsa Itoophiyaatti yoo ta'u, barii sa'aatii 4 irraa eegalee dhukaasni akka ture himan bulchaan aanichaa obbo Kaasahuu Mokonnan. Dhukaasicha kan bane hidhattoota Tigraayii magaalaa Maayicoo irraa dhufan akka ta'e kaasuu obbo Kaasahuun himan. Itti gaafatamaa biiroo nageenyaa fi tasgabbii Tigraay kan ta'an Leetinaal Jeneraal Fissahaa Kidaanuu gama isaaniin Tigraay irraa hidhattoonni dhukaasa banan akka hin jirre BBC'tti himan. Milishaan jiraattonni uummanni qe'ee keenyatti deebina gaafii jedhu qabu jedhan Leetinaal Jeneraal Fissahaan. Bulchaan aanaa Zaataa obbo Kaasahuun garuu hidhattoonni Tigraayii kallattii sadiin dhukaasa banuun aanichatti akka seenan himuun dhukaasni gaafa roobii baname sa'aatii 1:20 akka ture himanii turan. Dhukaasichi dhaabbachuu kan danda'e poolisiin federaalaa gidduu galuun akka ta'e kan himan obbo Kaasahuun dhukaasa banan humnoonni Tigraayii garanatti yoo seenan poolisiin federaalaa gidduu seenee isaan irratti sa'a 3 yaalii haleellaa geggeessanis hin milkoofne jedhan. Guyyaa kaleessa hanga oduun kun qindaa'utti darbee dhukaasni Snaappeerii geggeeffamaa akka tures himan aangawaan kun.
Oduu amma nu qaqqabeen ammoo godina Shawaa Bahaa Aanaa Liibaan Cuqqaalaa keessatti kan argamu gadaamii Abuuna Gabra Manfas Qiddus gadaamii Cuqqaalaa jedhamuun beekamu keessatti gurraandhala 13/2016 akka lakkoofsa Itoophiyaatti hidhattoonni abbootii amantaa fi bulchitoota gadaamichaa 4 ajjeesan jechuun manni amantaa Ortodoksii Tawaahidoo Itoophiyaa ibsite. Mana amantichaatti itti gaafatamaan qajeelcha piroojeektiilee waliigalaa kan tahan Malaaka Hiwoot Qomoos Abbaa Waldee Seefuu BBC'tti akka himanitti haleellaa kana kan raawwate qaamolee hidhatanii naannicha keessa socho'anidha jedhan. Haalichas yoo ibsan gaafa gurraandhala 13 walgahiidhaaf isin barbaanna jedhanii abboota 3 fuudhanii deeman. Bariituusaa ammoo abboota 2 dabalanii erga fuudhanii booda namni tokko jalaa miliqee warra hafan 4 gadaamirraa lafa sa'aatii 2 deemsisuu geessanii achitti ajjeesan jedhan. Oduu xumuraa har'aaf qabanne keessa ammoo TPLF fi miseensota koree giddu galeessaa 2 yeroo waraanaa mootummaa federaalaatti harka laachuun icciitii dabarsanii kennan jedhe hari'uu beeksise. Miseensonni koree giddu galeessaa TPLF 2 geggeeffaman Aadde Keeriyaa Ibraahimii fi Muluu Gabaabeer warroonni Tigraayitti osoo hin eegaliin waraanni Tigraay osoo hin eegaliin dura mootummaa federaalaa keessatti aangoo olaanaarra kan turan keessaayi. Aadde Keeriyaa Ibraahim afyaa'ii mana maree federeeshinii yoo turan Aadde Muluu Gabreegzaabeer ammoo deetaa ministeera geejjibaa turan. Yeroo waraanni Tigraayitti geggeeffamaa ture mootummaan federaalaa magaalaa Maqalee yeroo to'atetti ture to'annoo jala ooluu mana hidhaa erga turanii booda waliigaltee pirootooriyaa booda gadi lakkifaman. TPLF fi miseensota koree giddu galeessaa kanneen lamaan ari'uu ibsa Kamisaa gurraandhala 22 baaseen Keeriyaa Ibraahimii fi Muluu Gabreegzaabeer diinatti harka laattachuun icciitii baasan kennan jedhamuun gamaggamni irratti godhamee akkaataa dambii dhaabbatichaatti koree giddu galeessaa fi miseensummaa TPLF keessaa akka hir'ifaman murtaa'uu beeksise. Amma gara bal'ina oduu har'aaf qabanneetti ceenaa. Faannoo Wallootti nama 8 fixxee guyyaa har'aa Finfinnee irraa gara Wallootti kan imalaa turan faannoon nama 8 iddoo tokkotti rashantee jirti. Ijoolleen du'an kan namni 5 barsiisota dhaloota Walloo ta'an Walloo barsiisan yoo ta'u, ijoolleen warri hafan dhalattoota Walloo Saa'udii irraa gara maatiitti deebi'aa turan ta'uun barameera. Daawwattootaa fi dhaggeeffattoota Ardii Miidiyaa Neetwoorkii tamsaasa oduu isin faana turre har'aa kanumaan raawwanneerra. Warri gara Ardii Miidiyaa Neetwoorkii haaraa dhuftan sabiskiraayib, laayik, sheer gochuudhaan maatii Ardii Miidiyaa Neetwoorkii ta'aa. Turtii gaarii qabaadhaa.